Point 2 general properties of metals and productions of some metals. So topic kana keessatti kan nuti ilaallu amalli meetaalii maal akka ta'e akkasumallee production meetaalii ni ilaalla jechuudha. So at the end of this section, students should able to be the mentioned general properties of metals. General properties meetaalii maal akka ta'e understand ni goona jechuudha. Akkasumallee use of some common metals faayidaan isaanii maal akka ta'e meetaalota muraasa isaanii ni ilaalla jechuudha. So in this section you will study general characters and extractions of metals, uses of some common metals, alloys, and the productions of aluminum and copper as well as iron. So as keessatti immoo kan nu waliin ilaallu property characteristics meetaalii tokko maal akka ta'e extraction isaa maal akka ta'e akkasumallee faayidaan isaa using inni qabu maal akka ta'e alloy jechuun maal akka ta'e akkasumallee productionota kanneen akka aluminum, copper, iron maal akka ta'an ni ilaalla jechuudha. So 5.2.1 properties and extractions of metals. So topic in jalqaba irratti ilaallu property fi extraction of meetaalii yookaan immoo amalaa fi kan inni meetaaliin tokko irraa extract ta'u ni ilaalla jechuudha. So akkuma jalqaba jenne meetaalikii fi non-meetaalikii maal irraatidha kan isaan extract ta'an jenne mineraalii irraatidha jenne. So as keessatti tokko tokkoon isaanii maal irraati akka isaan extract ta'an ni ilaalla jechuudha. So first activity 5.1 discuss in your group the following metal properties using example and present your conclusion to the class. So gaaffilee armaan gadii irratti waa'ee metallic property fakkeenya fayyadamuun ibsedha. Akkasumallee kilaasii keessatti present godhedha. So the first one is a metal which is liquid at room temperature. Is there any metal that exists in the gaseous state at room temperature? So metality can liquidity room temperature iti akkasumallee metality gaseous state room temperature iti kan ta'e kamana jala. So a metal which is liquid at room temperature is mercury. So mercury jechuudha. Mercury maalidha jechuudha? Metalii liquid jechuudha. At room temperature it is what? Liquid. So beer ni jiru a metal which is the best conductor of heat. Akkasumallee is metality kan room temperature ist gaseous state immoo comment jala nu ka'a. Comment jalatti nama deebisee badhaasa qaba jechuudha. So comment irratti nama dursee deebisee fi kennaa addaan ni jiraata jechuudha. Metality gaseous state room temperature keessatti kan ta'e maal akka ta'e nama barreesseef. Metality liquid kan ta'e room temperature itti mercury dha. So isa kana comment jalatti nuuf deebisuu hin dagatinaa jechuudha. So biiraan jiru metality kan best conductor of heat kan qabu maalidha? As we know metality kan best conductor qabu maalidha jechuudha? Silver jechuudha. Silver is have both heat and electricity. So kanaaf iyyuu silver jechuudha. Silver is have best conductor of heat. So chaaraan jiru a metal which is the poorest conductor of heat. Metality immoo faallaa kanii silver jechuudha. Kan maal qabu poorest conductor yookaan immoo electricity conduct gochuuf poor kan ta'e kamidha. So metalii keessaati kamidha jechuudha. Yoo gabatee predictor seensan arguu dandeessu bismuus kan jedhamudha jechuudha. So bismuus yookaan Bi dhaan kan bakka bu'u jechuudha. Bismuus is it is the poorest conductor of heat
because due to the less number of free electrons. Sababni isaa maaliif jechuudha? Yeroo number of electrons yookaan free movement hin qabu jechuudha. Electroniin isaa maalidha? Muraasa yookaan xiqqoodha. So because of this is half poorest conductor of heat. So bismuth yookaan Bi dhaan bakka bu'achuudha. Doing so. Akkasumallee a metal which can be cut with a knife. Metality immoo kan knife yookaan aaduu maal gochuu danda'u? Kutuu danda'u jechuudha. So metalii keessaati isa kana jechuudha. Warreen akka lithiumii fa'aa, potassiumii, sodiumii fa'aa jechuudha. So a metal which can be cut with a knife is the first one is sodium. So sodium, lithium, potassium are soft metals which have easily cut the knife. So warreen akka sodiumii fa'aa jechuudha. So keessumatti irra caalaadhaan maal jechuudha? Sodiumii jechuudha. Sodium is a metal which can be cut with a knife. So the other one is lithium, potassium. So lithium fa potassium fa le maalidha? Soft jechuudha. Soft metal wanta ta'aniif they can be easily cut by knife or with knife. So haala kanaani understand gochuu ni dandeessu jechuudha. So about 18% of known elements are metals. So elements only percent is at the tamali jechuudha. Metal jechuudha. So these metals have some common properties. So akkasumallee metaalonni kuni property muraasa qabaatu jechuudha. Nin meetaalirraatii kan isaaniin adda baasuu danda'u maaliin qabaatu? Amala mataa isaanii hin qabaatu jechuudha. So jalqaba irratti kan nu waliin ilaallu physical properties of metals. Amalli fiizikaala isaanii maalidha? Jechaan physical property kan meetaalii tokko maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. So the first one is they have shining appearance. Shining appearance or lustrous and can be polished. So amala maalii qabu jechuudha? Shining appearance yookaan shiny jechuudha, kan calaqqisan jechuudha. So fakkeenyaaf warreen akka gold is shining and the yellow, shining yellow and the copper is brown. Fakkeenyaaf warqee yoo fudhattanii ilaaltanii warqee arguu dandeessu jechuudha. Bifti isaa maal fakkaata? Keelloodha jechuudha. Bifa keelloo ni qabaata. So shine yeroo ta'u yookaan immoo yeroo calaqqisu bifa yellow qabaata jechuudha warqeen. Copperii illee yoo fudhattan akkasuma copperii brown bifa brown qaba. So iron, aluminum, zinc and silver are lustrous, grey or silvery. Akkasumallee warreen akka aluminum fa iron fa illee bifa maalii qabu jechuudha? Silvery qabu jechuudha. So this is the first properties of or the first physical properties of metals. So lammaffaa irratti they are malleable. Akkasumallee meetaalii maalidha jechuudha? Malleable jechuudha. Malleable jechuun maalidha? That a metal can be beaten into the tin sheets or yookaan kan tumamuu danda'an jechuudha. So aluminum foils which are used to warp cigarettes and medicines and akkasumallee aluminum immoo yoo fudhanne jechuudha. Meetaalota jiran keessa aluminum maaliif gargaara? Tokko sigaaraa yookaan sigaaretii kan jedhamu jechuudha. Keessa argitanii tun beektu hundi keessanii sigaaraa keessatti sigaaraan keessa akka taa'uuf maal ta'e argama jechuudha. Achi keessatti maramee ni argama jechuudha. Akkasumallee medisinii keessatti illee hin fayyada jechuudha. So fayyaa keessatti illee akkasuma hin fayyada. Gara boodaatti kan bal'inaan ilaallu ta'a jechuudha. So gold and silver are ornaments of different designs due to the malleability of these metals. So warreen akka gold illee silverii faallee akkasuma maal qabu? Diizaayinii mataa isaanii qabu jechuudha. Yeroo malleable ta'an jechuudha. So they are ductile
akkasumallee amalli isaa tokko maal reactive that they can be drawn into wires akkasuma wire illee maal ta'uu danda'u jechuudha drawn ta'uu danda'u jechuudha. For example copper, gold, iron and silver warreen akka kanaa yoo fudhanne ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf electrochemical cellii fa'aa keessatti yeroo experiment yookaan ammoo waa'ee electrolytikii seelii baratamu yeroo sana kopperiin akka maalitti fayyada jechuudha. Akka daaktilii yookaan akka waayiriitti fayyada jechuudha. So akkasumallee they are hard and have tensile strings. Akkasumallee maal qabachuudha? Ciccimoo hardiidha jechuudha. They have hard and have tensile strings except lithium, potassium and sodium. So elementoota sadan kanarraan kan hafe meetaalii kan ta'an hundi isaanii maalidha jechuudha? Hardiidha yookaan jajjaboodha, cimoodha jechuudha. Akkasumallee stringii isaanii hagas guddaa kan ta'e yookaan cimina kan qabanidha jechuudha. Elementoota sadii qofaatu addadha jechuudha isaanis warreen akka liitiyeemii, potaasiyeemii fi soodiyeemii jechuudha. So the other physical properties of metals have high density. Akkasumallee density isaanii yookaan qabxiin rukkina isaanii guddaadha jechuudha. Akkuma jalqaba ibsine liitiyeemii, potaasiyeemii fi soodiyeemii irraan kan hafe meetaalii kan isaan hundi isaanii maalidha? Densitiin isaanii haayidha yookaan guddaadha jechuudha. So akkasumallee they are usually sonorous, produce metallic sound which is when it is struck, for example school bell. Akkasumallee sonorous produce jechuun mana barumsaatti yeroo raftii fi yeroo boqonnaa jechuudha. Bilbilli kan bilbilamu ni jira, sibiila irraa kan hojjetame jechuudha. Akkasumallee saawundii straakiitii yookaan saawundii isaa maal jechuudha gaafa bilbilamu saawundii kan kennu jechuudha. So yeroo sana maal jechuudha inni illee physical properties of metals jechuudha. Saawundii maalidha? Physicalidha wanta ta'eef. So sonorous produce metallic sound jechuun maal jechuudha? Sibiila irraati kan hojjetame. Bilbila yeroo boqonnaa yeroo wayitii bireekii fa'aa taasifamu jechuudha. Yeroo sana kan bilbilamu maalirraa hojjetame jechuudha? Meetaalirraa hojjetame jechuudha. So school bell means bilbila mana barumsaatti yeroo boqonnaa waa tokko bilbilamudha jechuudha. So these are all about some physical properties of metals. So warreen kun hundi isaanii maalidha jechuudha? Property kan physical property yookaan amala fiizikaalaa kan sibiilotaa jechuudha. So inni taan chemical properties of metals. Chemical properties isaanii maali yookaan amalli keemikaalaa isaanii maalidha? So the first one is metal possess positive valence and have tendency to lose electrons. So metal maalidha? Tokko dan maal qaba jechuudha? Electronii ofirraatii lose kan godhudha jechuudha. Akkuma beekamu meetaaliin maal godha jechuudha? Electronii ofirraa lose godha. Nin meetaaliin immoo gain godha jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne sodium chloride fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. Sodiumii fi chlorine yoo fudhannee ilaalle chloriniin maal jechuudha? Negative ion yookaan meetaalikiidha. Sodiumiin positive ion yookaan meetaalikiidha jechuudha. So meetaalikii wanta ta'eef maal godha? Lose godha jechuudha electronii. Maaliif octet rule guutuudha. Fakkeenyaaf sodiumiin meeqa qaba? Electronii 2.8 tokko qaba. So tokko qaba jechuudha. Yeroo kana chloriniin immoo meeqa qaba? 2.8 torba qaba. So 2.8 torba wanta qabuu fi chloriniin octet rule guutuu fi electronii meeqa isa barbaachisa? Tokko isa barbaachisa jechuudha. Yeroo kana tokko gaafa chloriniin dabarsu chloriniidhaaf sodiumii yeroo dabarsu meeqa ta'a? 2.8 ta'a jechuudha kan chlorine. Yeroo kana kan sodiumii immoo 2.8 tokkorraati gara 2.8 deebi'a jechuudha. Yeroo kana maal ta'e jechuudha? Kan sodiumis kan chlorinis stable ta'anii jechuudha. Yeroo stable ta'an maal guutu? Seera 80 yookaan octet rule guutaniiru jechuudha. So kanaaf iyyuu meetaaliin propertiin isaanii tokko maalidha? Lose electronidha yookaan to have a tendency to lose electrons. So for example
warreen akka meetaalii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha asitti. Meetaalii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkuma asitti fudhadhe soodiyeemii fi kiloorinii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So kan biraa they have 1, 2 or 3 valence electrons. So akkasumallee valence electron isaanii jechuudha. Tokko, lama yookaan sadii ta'uu danda'a jechuudha. For example, soodiyeemii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. Soodiyeemii akkuma amma fudhanne 2, 8 tokko lakkoofsa tomaasaa meeqa lama wanta ta'eef 11 wanta ta'eef jechuudha. So 2, 8 tokko gaafa ta'u valence electron isaa immoo outermost shell irra isheen teessu meeqa jechuudha? Tokko jechuudha. So yeroo kana valence electron isaa tokko ta'eera jechuudha. Fakkeenyaaf warreen biraallee fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Warreen akka pootaasiyeemii fa'aa, warreen akka liitiyeemii fa'aallee valence electron isaanii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So baay'inaan maalidha? Valence electron isaanii tokko yookaan lama yookaan sadii jechuudha. So the other properties of or the other chemical properties of metal is they are oxidized by losing electrons and act as reducing agents. Akkasumallee electron isaanii gaafa lose godhan maalidha jechuudha? Oxidized jechuudha. Yookaan immoo akka reducing agent ittidha kan isaan fayyadan. Reducing agent, as we know, the difference between reducing agent and oxidizing agent. So if one metal is reduced by gaining electrons, it is act as what? Oxidizing agent is. But if one metal is oxidized by losing electrons, it is act as reducing agent. So difference isaanii kanuma jechuudha. Elementii yookaan meetaaliin tokko oxidized yoo ta'e maaliini electronii gain gochuudhaan. Yoo oxidized ta'e akka maalittidha kan inni act godhu akka oxidizing agent jechuudha. Yoo immoo oxidized ta'e electronii lose gochuudhaan akka maalittidha akka reducing agent jechuudha. Fakkeenyaaf oxidized jechuudha losing electronii yoo godhe fakkeenyaaf warreen akka soodiyeemii fa'aa jechuudha. Soodiyeemii yoo fudhannee ilaalle soodiyeemiin electronii maal godha? Lose godha. Yeroo lose godhu sana maal ta'e jechuudha? Oxidized ta'e. So akka maalittidha jechuudha kan inni act godhu akka reducing agent jechuudha. So akkuma kana kiloorinii yoo fudhannee ilaalle kilooriniin immoo maal godhe? Electronii gain godhate jechuudha. Eenyurra? Soodiyeemirra. Yeroo kana kilooriniin maalidha? It is reduced and or by gaining of electrons. Electronii gain wanta godheef reduced jedhame waama jechuudha. Kanaaf akka maalittidha kan inni act godhu akka oxidizing agent act godha jechuudha. So the other one is the mostly form basic oxides and some are amphoteric oxides. So meetaaliin baay'inaan maalidha kan isaan form godhani? Basic oxide jechuudha. So why basic oxide, amphoteric oxide, oxidoota akkasumallee saaltii shaawarriin kana kutaa 9tti barataniitu. Kutaa 9 jira. Akkasumallee yuunistirii keessattis ilaalleerra jechuudha. Kan baranne kan yuunistirii nu waliin hin hordofne linkii isaa descriptionii jala argachuu dandeessu yookaan seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. So amphoteric oxide jechuun maal jechuudha? Kan amala acidic basis qabu jechuudha. Basic oxide illee akkasuma baranneerra jechuudha unit 3 keessatti. So they form chlorides that are true salts and electrovalent. Akkasumallee meetaaliin chemical property meetaaliin tokko maalidha? Chloride form gochuudha jechuudha. It is form chloride which is a true salt. Ashaboo dhugaatii jechuudha. Kan maal godhanidha? Form gochuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Soodiyeemidha jechuudha. Soodiyem chloride maalidha? Ashaboon fayyadamnudha. Soodiyem chloride. So kanaaf iyyuu soodiyem maalidha? It is metal and the chlorine is non-metal. So in case of Cs, if sodium is a metal, it is produced or they form the true salt is from chlorine. So chlorine irraati ashaboo dhugaatii form godha jechuudha.
So kanaafuu property chemical property metal inni tokko they are form a chloride that is a true salt is shabu dhugaatee kan form godhanii fi akkasumallee electrovalent jechuudha. Electrovalent jechuun electrolyze yookaan electric conductis gochuu ni danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf sodium chloride gaafa weecha keessatti bulbulamu maal godha? Dissociate jechuudha. Yeroo kana maal ta'u gargar gochuudha. Free movement in jiraata jechuudha. Sodium fi chlorine. So sodium yeroo kana maal fudhatee baa? Positive ion fudhatee baa? Chlorine negative ion fudhatee baa? Yeroo kana maal gochuu danda'u jechuudha? Conductivity jiraachuu danda'a jechuudha. Yookaan electric conductivity ni jiraata jechuudha. Akkasumallee maal ta'uusaa maalidha jechuudha? Sodium chloride ionic compound wanta ta'aniif. So ionic compound maal irraatidha form kan inni ta'u meetaalii fi non-metallic irraatidha jechuudha. So the other properties of or the other chemical properties of metal is they are usually replace hydrogen from dilute non-oxidizing acids like hydrochloric acid and sulfuric acid. Exceptions are copper, silver, and gold. So, akkasumallee yeroo baay'ee kan isaan replace ta'an maaliin jechuudha? Hydrogen jechuudha. Dilute warreen ta'an yookaan aciidota warra dilute ta'an yookaan bishaan muraasa kan itti naqame dilute jechuun non-oxidizing acid warreen akka sulfuric acid faa hydrochloric acid mana yaalii keessatti gaafa hojjennu cuungoon isaanii maal guddoo wanti yookaan concentration isaanii guddaa wanta ta'eef maal goona dilute goona jechuudha. Yookaan bishaan muraasa itti naquudhaani ni fayyadamna jechuudha. So these are all properties of metal yookaan amala keemikaalaa kan meetaalidha jechuudha. So the other one is reactivity series of metals. So reactivity isaanii maalidha kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. So if we take solution of different metals and place other metals in these solutions, we can compare the reactivity of metals with respect to each other. So the arrangements of metals is decreasing order of activity, which is known as activity or reactivity series. So metal in tokko kan inni ittiin arrange ta'u maalidha jechuudha? It is based on what? Activity. Activity isaanii irratti hundaa'uudhaan jechuudha. So yeroo kana meetaalii tokko activity isaanii irratti hundoofne arrange yoo goone maal jennee waamna? Activity yookaan reactivity series jedhameetu waamama jechuudha. So the most active metal is the top. Baay'ee active yoo ta'e meetaaliin tokko eessarra jechuudha? Top irra ta'a jechuudha. Yookaan gara jalqabaarra kan taa'udha jechuudha. So akkasumallee least active kan ta'e immoo bottom of the reactive series xumurarra kan taa'udha jechuudha. Dandeettiin isaa maal yoo ta'e xiqqaa yoo ta'e jechuudha. So the hydrogen and non-metal has been included in series only for conversions of activity of metals. So these metals above hydrogen like potassium, sodium, calcium, and magnesium. A reactive series is liberate hydrogen gas when treated with dilute acid. So akkuma jalqabarratti dubbanna jechuudha. Dilute acid warreen akka hydrochloric acid fi sulfuric acid maal gochuudhaaf fayyadamne hydrogen fayyadamu jechuudha. Akkuma asitti ibsine. Usually replace by hydrogen from dilute inni akkuma ibsine jechuudha. So as keessattis maal jedha? Warreen akka hydrogenii kanneen akka potassium, sodium, calcium faan kun maalidha jechuudha? Reactive series keessatti ni jiraata jechuudha. Maal gochuudhaaf? Hydrogenii liberate gochuu yookaan dilute acid wajjin treat gochuudhaaf jechuudha. Dilute acid warreen akka sulfuric acid fi hydrochloric acid jechuudha. So the metals below hydrogen in the reactive series like copper, silver, gold do not liberate hydrogen. Warreen below hydrogen jiran jechuudha. Warreen akka
Copper silver infammo maalin godhan do not liberate hydrogen liberate godhan jechuudha. So yeroo kamidha isaa yeroo dilute acid wajjin treat ta'an jechuudha. So a less reactive metal or low reactive series can be displaced from its compound or from its salt solution by more reactive metal. So this is potassium can displace all metals from their solution. So akkuma fakkii kanarraa mul'atu jechuudha. So warri high maal qaban jechuudha, warri gara jalqaba kanarra ta'anii high activity warreen qabanidha jechuudha. Warreen akka potassium, sodium, calcium, magnesium, sodium warreen akka kana jechuudha. So warreen kun hundi isaanii maalidha? Most active metal jechuudha. So these metals are more reactive than hydrogen. Hydrogen caalaa maalidha? Reactive warreen ta'anii jechuudha. Warreen akka lead, tin, iron, zinc fa'aa jechuudha. So akkasumallee metaalonni warreen akka copper, mercury, silver, gold maalidha jechuudha. Isaan immoo less reactive qabu jechuudha, yookaan reactivity isaanii hydrogenidha gadiidha jechuudha. Kanaaf do not liberate hydrogen jechuudha. Warreen akka copper, silver fa'aa maalidha jechuudha, less reactive qabu jechuudha. Reactive isaanii xiqqaa waan ta'eef hydrogenii wajjin liberate ta'uu hin danda'an jechuudha. So akkasumallee copper, warreen mercury fa'aa kun maalidha jechuudha, least active metal jedhamaniitu waamamu, yookaan least active metal warri ta'an maalirra ta'u eessatti argamanne bottomii irratti argamanne dubbanne jechuudha sila. Warreen most active ta'an immoo toppii irratti ibsamu jechuudha. So this is shows us the decreasing chemical reactivity. So maal agarsiisa? Chemical reactivity sun xiqqaachaa deemuusaa kan agarsiisudha jechuudha. So jalqabarraati haga xumuraatti jalqabarra kan ta'an warreen kamidha? Most active metal warreen ta'anidha jechuudha. Xumurarratti warreen argaman immoo least active metal jechuudha. So this is the reactivity series of metals. So metals at the top of reactivity series are strong reducing agents. So metaalonni warreen top reactivity warreen akka potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium fa'aa warreen kun maalidha jechuudha? Strong reducing agent jechuudha. Akkuma sila ibsine. So reducing agent fi oxidizing agent akkuma jalqabarratti ibsine jechuudha. So metals at the bottom in reactivity series is weak reducing agents. So warri akka copper, mercury fa'aa warri bottom irra jiran warri xumurarraan kun maalidha jechuudha? Weak reducing agent jedhamaniitu ibsamu jechuudha. So hence potassium is the strongest reducing agent, whereas gold is the weakest reducing agent in the above reactive series. So kanaafiyyuu strong warreen ta'an warra gara kanaa yoo ta'e warreen kana keessaa potassium fa'aa, sodium fa'aa maalidha jechuudha? Strongest reducing agent jechuudha. Warreen akka copper, mercury, silver fa'aa kun maalidha? Weakest reducing agent jedhamaniitu ibsamu jechuudha.